daawwattoonni OMNs baga Rabbi lubbuun jiraachisee walitti nu deebisee baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deebi'an jedha. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbii bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mohaammed? Turtiin mana hidhaa gaa duuti biyya wajjiin hirriba akkuma jedhani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraariif dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaranii waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'u akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu sarbamtee taa'uun dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa ture irraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kunuufis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaaf miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente waggaa laallu tarii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nus akkuma warroota biraa gara tokkoon haa taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya miira keenya maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif Rabbi gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre itti fakkaata. Harki keenya maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qaba gara kaaniin immoo nullee fayyadeera akkuma faranjiin jettu. Partly it was a blessing in disguise gaa wanni guddaan jala dabarree as geenye jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne nuyi garuu Rabbiif galanni haa ga'u as geenye irra jechuudha. Gaariidha. Mee keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sanaa namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kakka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan uummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli uummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nutti. Haalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan bahu waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ati ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ati ittiin dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti. Kanarraa kaanee haala biyyi sun itti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa Koloneel Gammachuu ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabiinsi isaanii yaaddeessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamaatti deemaa akka turte waan hubanneef kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfii sanitti seenne. Gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame. Beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf waan yaaddaa tureef lagannaa sana akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaan irratti godhaa turanii haala ulfaataa ture kan dhugaa yoo dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffannee caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa godhan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa annee
Gaarii.